برسيسو نما وابرت الله ولا لن تفسيسو وفي ولنغتو إجلما والبراه هيرين تيسنا تاتو أكا هيرين براها غنما بريكاتي وچاويل شاكساهم فچاسن هامن غوترا هنقبن سيمبرتو البريناها وانياتن هندبن يو توكو جنة مليه دروسنه لمن جنو هيري أكا سيمبرا سني سني فاكنو هيري أكا سيمبرا سني سني فاكنو هاتهوتي مليرو بسما إيرو بين دچيلة مرغتي إجي سيجا كيساهان إجتان أرغتي أمني كودروه أمة وليادو أمة قلو تقو دوغيه قريتا كانياتو أمة دباك أباتان قرو تقو دوغيه قريتا كانياتو أمة ويا ولي بينتو تباجرينياس والإرتين كينتو أوما ولي نياتا يادس وليلات وان بدوف وان تلو صدام باسي بيكا مرغنا مالين توقو في اللي إيغا هيه أمس ججبادا ولدو قبادا غموجي في بدت والبرد آبدا أغمچو في قدتي نما قباها ديمو بننسي نياتا أدتي كناف ولتمني والوجين جرانا كدر بيا دراها كدفتو اوف جبانا كرمد وغامبورة بيجين إجاهم بوتو داي تنقلان داي تفمرترين فين فوتو دام سيسا دوماها سمونيس كروما جبات دامي سوما هندو غلطوما جدا لينجو أمان غلطوما الفادا فياتا كان بافچو كيا اني غلطن قبا دوغاد باي اوف غلطي فدا كلبي كوبا ميلا بيت اندر 15 بروجيكتين قبا يونيورسيتي مدولاو كتما مسكلا University Madola boda itan suran kiyani jira katama maskala Presidentin University Madola 2015 na be kasirritti ijolle da hayyama baase biya deemi lafti sun kenna ture lafa qonna ijollen ten baka kubba itti tabachu qabdi jeetin iyyeji alamanatti furate waraqa baase fi project under 15 under 20 Minnesota cafe oda itan suran kennan jira chikeessa jira biyarra waan jalqabe jechu barbaadeti fakkeeffachuu fi miti yoo bulchiisa magaalaa roobe daitan under 15 Minnesota club yoo jitan injira Madola wunjechaadha anatu boores akkasi offaarsuun gaarii miti walumaa galatti loora keenya galatoma ulfaadha Arab Junaidiyaa keessatti argama Arafaatii fi Arab Walidii isaa isin lamaan wal beektan waan taateef mee isin lamaan waa dhiifnu keessumaa keenya Dr. Nuruddin Suleetii kennina isin abbaan manaati hangafallee Dr. Nuruddin Sulee baga nagaan dhuftan بقى جراتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوير حسن بقى جراتي أبو بيكا بيكي واتكا جرا بيكا بيكا نكا لويري في نموني بيكونين مناتي دوكازانيتي نما سمونو دولشتو حواسا مالي وانتا سوشال ميديا كانك أبد إنقدر جاتشان توري right information nama right information agarte right decision fudat amma namni kenya odus wa hundas nama kibjibarra nama wallala rafudeti jireenyi isa wallalummaate amma wonni gartu waltiqeesu wal arrabsu malju kunindunu ka dhufe mali there is no guidance in right guidance in jiru hawasni gama kanaan kufee jira animo beektota Oromootiin qeeqa maaliif si arrabsan si xiqqeessan gabbaatee wanni kun wrongidha jechuu qabnaa jechumaaf ani amma madda olaaboo hoggaan argu madda olaaboo ka ganda tokkoo miti ka Oromoo maraan laala kun bilchina sammuuti namni ilaale ama gandii olii ka isaanii kan taane keenya ja'anii fuudhan nutimmo keenyaa miti jennee dhibna wal dhiibuun faayidaa tokko hin qabu khasaaraa malee madda olaaboo jechuun Oromoo jechuun madda olaaboon he doesn't need to explain ani akkana balu no dalagaa isaatu Oromummaa dalagaa bakka deeme akkana godhaa baradhaa jijjiirama hawaasa Oromoo dhiisi nama biraatufu waan gaarii dubbadhaa hin jiru so namoonni yeroo ammaa kana keessatti akka Oromoo wal nyaatu ha godhan diina malee Oromoo miti kanneen afaan Oromoo nadaran dubbatan Oromoo jennee fudhachuun qabnu laal yeroo ammaa kanatti is a critical time yeroo criticalidha yeroo ammaa kana waan nu tokkomsu waan nu jabeessu
tokkummaa keenya malee ganda gandaan haasa'u guddachuu qabna. So namoonni miidiyaa irratti jiran irra hedduun miidiyaa Oromoo qabachaa ka jiran beekamtoota malee raarnaa beekaadhaa miti. Guyyaa beekamaan si fuudhee deeme eessa si fuudhan beeku. Makiinaan baasni isaa eessa dhaabbatan beeku, hallayyaa seentamuun beeku, eessa si naqan beeku. Amma haasanuma looyer kana biyya keessa ta'ee looyera ta'uun diina. Boo kun barbiin kun amaara kun completely maali kajuu osoo hin fudhatin maquma keetiin fudhatee bakka biraa hallayyaa kan wallaalummaadha. Wallaalummaan kun haddii malee bakka hunda jira laala. Amma kun Harargee keessa jira, Arsii keessa, Oromoo, Wallagga hunda keessa jira. Irra guddachuu qabna. Yeroo ammaa kana keessatti wanni nu baasa wal jala deemuu, wal qabachuudha. Bakkuma deemeen jira. Ani mana kana hoggaan seenu mana Oromoodha jeetiin seena malee mana abaluudhaan miti. Hai faranjiin ani baadiyyarraa dhaladhe kanaawu sitizena gootee biyya na kannitee barnoota na barsiiste. Oromoo duba deemna. Yeroo amman meeqa dura jaaraan abbaa gadaan waaqoo guutuu bira deemee rabbi raamatu. Yeroo barnoonni jira yeroo teknooloojiin. Ammoo nuti wal nyaannee footoo isaanii garagalchinee duba deemu jirra. Maali guddinni fuuldura malee duuba. Hawaasni keenya of duuba, hawaasni social media of duuba deemutti jedha. Kanaafu beetonni Oromoo bakka jirtan hin sodaatina. Footoo isaa haa garagalchan, haa arrabsan. Gabbaanee himuu qabna bakka deemnetti. Oromoon safuu qaba, kabajaa qaba, wallaalaas hin qabu. Ammaa miti 100 years ago Oromoo wallaalaan turre. Yeroo teknooloojiin hin jirre beekaa ture. Amma dhiisiiti. So wanni isin hin jiru isin hundi keessanuu beekaa keenya gabbaa hawaasa barnoonni keenya qabeenyi keenya humni keenya ummata keenyaaf yoo ta'an maal faayidaa qaba garaa keenyaaf barannee jechuudha. We need to change. Lawyer Hassan kun akka keetii kana kuma oomishuu qabda. Maddoolaa bu akka isaa boruu niwsii kanuu himu kumaantama uumuu qabna. That is jireenya jechuun legacy dhiisnee deemnuudha. Addunyaa tanarratti hoggaa jirru waan gaarii nuti dhiisnee deemnutu boonamni yoo san hin taane daabboo shaayinuu galatoomaa baganarraa deeme jetti baramin garee nama faayidaan qabne guyyaa du'e awwaaluuf namni jarjara. Maaliif faayidaan qabu? Bu'aan qabu kan awwaalu. Naafuu jabaadhaa isin jaa bakka jirrutti haa jabaannu. Barnoota arras barnoota. Nama barateetu arra biyya namaa dhufnee kabajaan godhanii waan nuti fira isaaniif taaneeti miti waan baranneef. Biyya tana waan kabajaan godhanii bakka deemnu waan nu godhaniif waan baranneeti. Barnoota arras barnoota borus barnoota. Nama barateetu barnoonni immoo hawaasaaf hoggaa ta'udha. Waan barattee kana gad deebitee hawaasaaf dhugaan baratteen jaa galatoomii dhiifama isinitti heddummeesse nookkalchaa. Hedduu ulfaadha Dr. Nuraddiin faamiliidha nuti asirratti illee tiktok irratti miti feesbuukaanis Dr. Obsaa Faataanii wayitti meeshaa namaa karatanii argitanii karaa biyyaa galchan gammoojjii keessa deemanillee diyuut gochuudhaan nama wajjin dhaabbataa ture. Hiriyoonni kiyya dhugaa isinitti muudha abbaan feetan amanaa dhiisa ijoollee amalaal Oro Digital Service barsiisaa darara faayinanshaal warroota barsiisan nama 15 nama 20 ta'e wajjin haasoo inni wajjin gabbuuna jecha fakkeessuu keessaa baanu warroonni fakkeessuu keessaa ba'a bakka dhaabbattanii fi waan haasoftan hordofa elgadda wajjin ta'aa turre ijoollee eebbifamte mana barumsa Oro Digital Service irraa eebbisan Dr. Nuraddiin ture anichi ture jechaadha garuu nama meeqaan ture nama 20 nama 15 ture ijoolleen sun ammoo warra waa uumuuf baratee bahe jechaadha ji'a 7 ji'a 8 kanaaf amma dandeessaniin bakka turtan laala Dr. Nuraddiin sulee kan itti walgarru asirratti qofaa miti dhugaa isinitti muudhaaf nama Oromoof hojjete baadiyaa keessa deemee Ameerika baratanii doktorummaadhaan baadiyaa Oromiyaa gaara mul'ataa keessa deemanii haga Arsii lixaa keessatti haga Jimmaatitti namoota deeman keessaa nam tokko isaan promoot gatuu fi miti haqa isaanii irraa dubbachuun dirqama waan taateef jechaadha dubbataa turre boruleen dubbanna at least floogataa wal hordofa lower ammoo namoota akkasitti wal argachuun carraa qabdanii Dr. Nuraddiin Sulee OPA keessa Oromoo Physician Association jechaadha rabbi umrii haa dheeressuu haa galatoomanii Oro Digital Service keessattis ani barataadha barataa isaaniiti akkasuma mootu software engineering keessatti illee barachaa jira koota baradhaa zoomin isin jechaan jira akka nam tokkotti inshallah jabaadha taan sunamme arafaatii kennina arafaatillee nama sochii qeerroo ijoolleetiin hojjetaa turee fi dadhabaa turedha arabnaa obsi arafaatii carraa laadha ay isin lamaan qutti Sufyaan gafa arafaat isaa kenne chaartaa waliin dubbaddaa isin
biyya Oromiyaa baga nagaan dhuftanii Arafaatii fi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu isin gaafadhee gaddaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arafaat Arabi jechaa jira. Arafaat dubbadhu. Arafaat dubbadhu. Sovereign Relief Development Organization isarraayi Arafaat dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arabna dura dhufe naaf fakkaate yoo dubbate bareeda yoo ta'u baatellee waa hunda dura hundi keessan warras jirtanii hedduu galatooma ulfaadha namootuma akka dhuunfaattillee akka ummataattillee gatii qabutu as jira. Kanaaf namni gatii qabu ufumaafu waan guddaa nama hedduutu biyya irratti ba'aa ta'e maatii irratti ba'aa ta'e hawaasa irratti ba'aa ta'e. Kanaaf jalqaba ufumayyuu danda'anii jireenya ofii uf jiraachisuun waan guddaadha. Namoonni asitti argaman kun ammoo uf bira darbanii maatii ofii bira darbanii naannoo ofii bira darbanii hawaasa guutuu addunyaa irra jiruuf yeroo sagalee ta'an yeroo beekumsa qabaniin ogummaa qabaniin dandeettii qabaniin hawaasa isaanii tajaajilan argaa turre. Haa ta'u akkuma baraa ta'ee akkuma kana dura jedhaa turan namoonni gatii qaban gatii dhabanii namoonni sila gatii hin qabne immoo gatii argatanii. Kanaaf warri ogeessi seeraa Obbo Hasan illee Dr. Nuraddiin illee Hamilton namoota gurguddaa hangafa kennaa waa hedduu irraa barataa turre as keessa jira. Dhugaa dubbachuufan baay'eellee dubbachuu hin barbaanne dhageeffachumaaf hin seene. Haa ta'u garuu wanni addaa tokko wanni ani kaasee darbuu barbaadu waan amma waa'ee lafa naannoo lola lafaatiin wal qabatee jiru dookumantiilee hedduu sassaabaa waan tureef biyaansi waggoota kurnan darbe daangaa keessumaa gara Baalee kanaan aanota 7 Sumaalee daangessan irratti gandoota buqqifaman sababa buqqifamaniif lafoota deebi'aniif hin deebiin waan hedduu daataa olii qabaa ture. Haa ta'u garuu gochi ati gootu tokko yeroo isaa eeggatee yoo hin ta'in waan sirriillee yeroo sirrii malee yoo goote bu'aa isaa caala kisaaraan isaa si mudachuu mala waan ta'eef haalotuma tokko tokkoof daataa walitti qabnee irra darbaa turre. Wanti garuu amma deemamee tapha gurguddaa tokkoof kumaara tokkoof ammoo dhumaatii ta'aa jira. Wanni an akka yaadaatti dhaamu barbaadu wanni waloon akka Oromootti qabnullee jira, wanni akka dhuunfaattillee qabnu jira, wanni adda addaa jira. Lafa Oromoo madda walaabuu gaafa Boorana ba'aa jala galchanii jalqaba hawaasa irratti dalaganii waan san akka fakkeenyaatti fudhatanii deemanii amma immoo hawaasa gurraa dhaamolee irratti wanni dalagaa jiran tokko hawaasni sun hawaasa san keessatti gabbu'anii akka hawaasni sun Sumaalee filatu irratti dalagaa jiranii. Kanaaf gamaa gamana namoonni dandeettan uummata keenya san akka dammaysitanii lafti adda akka qoosaatti namnummaan dhimmisan ilaallanne tokko fuudhee godina akkanaa godhee jira jedhee labsu kuni dhaloota itti aanutti evidensii ta'a. Evidensii kana haquun immoo ulfaataa ta'a. Miidiyaaleen Sumaalee warri afaan Sumaalee beektan hedduun yoo laaltanii godina gurraa dhaamolee naannoo Sumaalee jedhanii gabaasa adda addaa hojjetaa jiran. Kanaafi wanti kun oolee bulee ragaa ta'ee dhaloota itti aanu irratti dhiibbaa adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef hanga danda'e waa'ee hawaasa sanii irratti gama seeraatiin illee gama hawaasa keessa jirtaniin illee dhiibbaa akka goonu dogongoraan sirreessaa jiran. Imbaasiin gaafa jalqabaa gurraa dhaamolee naannoo Sumaalee jala galchuun mul'ata muummichi ministeera biyya keenya qabu dhugoomsuu jedhee poosti godhe. Uummanni gaafii kaafnaan guyyaa lammaffaa haga ammaatti maqaanuu ittiin baane dogongora maqaatti nu muudatee dhiifama jedhe.
dogongora maqaa nutti hime malee lafti sun ta Oromooti ta Somaaliiti miti jedhee hin mirkaneessine. Kanaaf dogongoraan sirreessuuf deemaa jiranii. Inni biraa ammoo naannoo irratti bilbilamee taaptaap godhaa irratti bilbilamee uummata keenyaaf sagalee haa taanu haga danda'ametti wannan akka yaadaatti kaasuu barbaade. Karaa pozitiif ta'e yoo ta'e bareeda. Namni tokko parsanaalii namoota dhuunfaatti waan harka qaban jira. Wanni kun waan bulchaan godina yookaan bulchaan aanaa namni dhuunfaa tokko kennuu fi fuudhuu deebisuu fi dhorkuu danda'u miti. Hagaan itti dhiyeenyaan beekuuf hubadhetti. Intarastii warra gurguddaati. Bulchaan godinaa dhogguu hin danda'u kennuu hin danda'u. Garuu waan kana bulchaa godinaatti akkana godhee bulchaanaatti akkana godhee caala hawaasni akka hawaasaatti waa'ee lafa isaa yoo gaafate irra gaariidha nama dhuunfaa tokkotti waan san dhiibuurra. Gaafsan ufumaa nuti walitti deebechuu. Garema warra achi keessa jirutu bulchaa godinaatti akkana godhee akka hagana gurguratee siin jedha. Ati isarra duulta warri waan kana godhu immoo taa'ee sitti kolfa. Kanaaf waan kana akkuma biyyaatitti yoo irraa falmanne gaariidha. Wanni an akka waliigalaatti jedhe Dr. Nuraddiin hedduu galatoomaa waan uummata keessan bira dhaabataa jirtan namni qaamaanillee wal arguu baatu sooshaal miidiyaan kun haa galatoomu. Gamaa gamanaan arga. Biyya Itoophiyaa san keessatti keessumattuu lafa baadiyyaadhaan akka gammoojjii baay'ee waa'een fayyaa kan uummanni waa'ee fayyaa irraa fagoo jiraachuu beekumsa fayyaa irratti qaban nama kenna dhaqee gaafa dhukkubee kama duugee mana yaalaa dhaqa. Gaafa mana yaalaa dhaqu tokkoffaa dhibeen isaa sun namicha miidhee jira. Lammaffaa ammoo dhibee isaa san salphatti dandamachuu hin danda'u. Sadaffaa ammoo yaalamuuf mallaqa isa gaafata. Namichi mallaqa san kafaluu hin danda'u. Gaduma deebi'ee du'aa jechuudha. Kanaaf keessumaa warri waan fayyaa baratanii hawaasa keenya keessatti wanni dalagaa jirtan ka'umsa gaariidha. Warri mootu hubannoo qaban akka isin bira dhaabatan akkuma meettan kana dhiibaa koottaa bakka carraa argattanitti uummata keessanitti dubbadhaa. Obbo Hussein illee uummanni keenya waa'ee seeraa irraa hubannaan qabu mirga ofii gaafachuuf beekumsa seeraa uummanni keenya qabu baay'ee xiqqaadha. Mirga wallaalummaa irraa ka'e mirga ofii dabarsee kenna. Seeraan falmachuu dhiisee lafa ofii murteeffachuu gubboo kenna. So namoonni tokko immoo abbaa haqaa irraallee fudhatanii garanaa irraallee fudhatanii abbaa fidanii murteessanii. Waan abbaan kiyya yeroo tokko natti isinitti himee goolaba. Dur dargii keessa namni lama wal himate lafarratti. Gaafsan daanyaan maal godhe warra waradaa kanattu namaa murteessa murtii. Lamaan irraayyuu fudhatee namtichi waradaa bulchuu lamaaniinuu sii murteessadhe irraa fudhatee miira gizee ol seene kaa'irra maallaqa kennisanii murteesse. Namichi maallaqa narraa fudhattee naa murteessa jedhee lamaanuu abdatee dhaqee hoogganaan waradaa sun ammoo kaa'irra maallaqa kennisanii gaafa murteessu kaa'irra xiqqaa kenne kun waan dubbatu wallaale haa ta'u gaash waradaa jedheen jedhan. Waan biraa jechuun danda'u gubboo narraa fuute san deebisee jechuun danda'u dho'isee kenneen illee. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa isaanirra jira waan ta'eef ogummaa qabdaniin gara seeraa, gara fayyaa, koominiitiin kun yoo addunyaa biraa laalte uummata keenya laalte baay'ee fagoo distaansii dheeraa irra waan jirruuf haga danda'ame uummata keenya yoo tajaajille gama miidiyaatiin madda walaabuun fa'aa uummata keenya wama Dr. Nuraddiin jedhe kana uummata biraan ga'uun aksasii miidiyaa kana barbaachisa jechuudha. Homogeessi seeraa obbaasan jedhan kun illee uummata bira ga'uun miidiyaa barbaachisa. Kanaaf haga danda'ame dhugaa dubbachuuf hundi keessanuu qooda mataa keessanii qabdanii galatooma. Amiltan hedduu waa'ee Baalee irratti araarama takka malee yeroo adda addaa dhimma kana jala buutee hordoftee yeroo ati barreessituun arga. Haa ta'u immoo yeroo tokko saree yeroo hundaa duttu birmatan qabdu jedhee namni waan tokko osoma gubatuu keessa ofiitti bishaan itti dhugee irra darba. Inshaallah barri uummanni keenya boqatullee ni dhufa jennee abdii qabna. Hundi keessanuu ulfaadhaa isinitti hin dheeressu hedduu galatooma.
ulfaaddu Abubakar Arafaat Abubakar ulfaaddu waa lama isinii dhaamee jira hayyuun seeraa akka seeraatti hayyuun fayyaa akka fayyaatti cabsaati baa hawaasa keenya keessa dubbadha. Dooktor Nuraddiin mana fedhan seenan dhugaa dubbachuu abbaan fedhe seensa dhiisee dirgim gatanii seenanii dubbatanii nagaatti ol ayyaanii deeman jecha loora sanillee akkas ta'uu qabdanii jabaadhaa galatooma ulfaadhaa Arafaat assaayimentii isinirra kaa'ee jira. Arabii kenninaa innis ijoollee yuunivarsiitii kompiitara saayinsii ture ammaan tan ammoo pilaampingiidhaan hojjechaa jira Oromiyaa irra. Arabijjuun kallattiidhaan sii kennee jira carraa. Ammoo asumaan mee namoota asirra jira warroota hayyotaa kana filoogataa warroonni jala jirtan namni 75 kuni filoogataa murteessaa fa'aas jalatti argaa jira. Arabi itti fufi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ammaan booda invaayitiin ergatina namallee galchinaa kara goolabuutti deemna. Carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jedha. Dr. Nuruddin arguu kiyyaafillee baay'ee tokko gammada. Hasaniinillee akkasuma bulchaan kiyyallee as keessa jira obbo Hamilton. Isaanillee yaada isaan kennarree fudhagee jira isaanillee galatoomaa jedha isin martiyyuu. Baga jiraattanilleedha Arafaatiin yeroo dheeraadha osoo hin argin bara 2010 akka Itoophiyaatti as waliin agarree. Wannan jechuu barbaadu wanni baay'een illee jiru waan jiru maraa isin jettanii jirtanii. Miidiyaa kana yeroo baay'ee hordofaa miseensallee miti. Waan baay'ee jira kan miidiyaa kana wajjin qabnu. Miidiyaan kun akkuma Dr. Nuruddin jedhan maqaan isaa Maddoolaabuudha. Maddoolaabuu jechuun ammoo ka Baaleetii miti, ka Arsiitii miti, ka Hararii miti, kan Oromoo guutuuti. Akka kushillee jedhee fudhadha bakka itti fudhadhu jira akka kushittillee akka hojjechuu qabu waan fedhii qabuuf jechuudha. Asirratti ammoo obboleessuma kiyyaa obbo Dr. Nuruddin wanni jechuun ni barbaadu. Uummata Baalee kana osoo yeroo takka akka yeroo tokko uummata Minisootaa taatanii waa gargaarsaaf meeshaalee alaa biyya keessa seensistan naannoo Hararii irratti naannoo Diradawa irra seensistan moor Baalee lafti isii guddina lafa isii hin beeytanii bara mootummaa taree yookiin sirna taree keessa karaan hin jiru amma misooma argattee waa karaan hojjetamaa jiru aksesiin karaa hin jiru aksesiin mana yaalaa ittiin dhaqan hin jiru nu dagattanii isiniin jechuu barbaada osoo gizee tokko nu laaltanii waallee qabattanii dhuftanii osoollee waallee hin qabatin osoo dhuftanii Baalee kana laaltanii jechuu barbaada. Tana isin karadhallee isinillee gaafadha. Kadhaan hin barbaachisu Arab kiyya kun dirqama yaanninis ni jira. Roobee amma namoota gaafachaa hin jira Minisoota roobees bakka adda addaas itti hojjechaa hin jira asirratti himu malee maaliif ani nama haga harka kiyyattiin seensisni akkanan godha hin jiru. So dirqama qabnu. Isnaat ani Baalee dhaquun dirqama Oromummaa dirqama namoomaa na keessa jira. Kana yoo zabanni maal ta'e beektaa Arab kiyya dhugaa rabbiin himaa kajuutu heddummaate. Maqaa rabbii kuffisee kasaarsisee bakka hunda amma waan rabbii namni hoggaasa hin dhaga'uu dhiisee maal ta'e vaaliyuu rabbii wallaahi waan dhugaan dubbadha jaa nama waraana waan akkasiin hin jiru. Oromoodhaaf ni dalayna dhugaan dalayna. Oromoo ni jaalalna dhugaan jaalalna onneeti yarra. That's me. Dhugaa rabbiin siin jaa. Dhugaa rabbiin siin jaa har'a nan bulchin. It's me. Maqaa sin barbaadu taayitaa sin barbaadu Oromoo godhee saba akka keessanii kana raana fiduu isaa galata guyyaa naan hin galchine hin jiru. Wallaahi summa wallaahi sin jaa yaa rabbii kiyya. Alhamdulillah maaliif ummanni Oromoo deengadda adaabbaa fi dodolaa hoggaan deemu. Ilma keenya baga dhufte malee ilma Harargee ilma abaluu naan hin jenne ilma Oromoo baga naa dhufte ilma kiyya naan jaan
Asii miidiyaa haasa'oo kanaa miti. Dhugaadha. Oromoo jechuun dhugaa Oromummaa sani. Kanuu dirqama kiyya. Arraa miti ani ka roobee dhaqee ka gobba dhaqee arraa miti. Biyyarraa Ameerikaa osoo hin dhufin anaa kiflii sagalee jiru badee dhaqeetiin jira. Akkanumatti roobee dhaqee wantas gobbas dhaqee na fudhatanii na jaalatanii ummata nama jaalatu. Ummata waan qabanirraa namaaf kannu isaanii dhiisanii. Kaas ka miidiyaa qushaasha kanan lakkaawanii. Ka lafaasan. Oromoo jechuun lafarratti ka jiru san. Baadiyyaa san Oromoon suni. Oromoon asii miidiyaa irratti haasa'u kun Oromoodhaa miti. Kanaafuu dirqama kiyya madda walaabuu dhaquun dirqama kiyya Oromiyaa guutuu dhaquun ilma jannaa umaa yaadiin Arab kiyya. In kadhatiinis dirqama kiyyan siin jedha. Ayyee Dr. Galatoon yeroo Kun amma laali ragaa dokumentii keessaa qabu waa'ee Baalee gaafa isaan mari'atan Dr. Obsaa wajjin Arsii naannoo Oromiyaa guutuu wallahi abbaan feetanitti aara doktorri naannoo kennaa bahin booda dhugaa isinitti muudhaaf. Harargeetti dhalatanii waa'ee uummata kennaa dubbataa turan ragaan kun viidiyoon na bira jira borganama poost gateera deebi'ee jechaadha. Dr. Obsaan hawaasni kenna ka Baalee dammaqaa wal quba qabaadhaa hawaasni Arsii kaayyaniitiin ummata Arsii illee dammaqsaa tura. Wallahi kun viidiyoon na bira jira borganama irra deebi'ee riipoost gata. Ani yeroo hundumaa mana isaanii waan deemuuf jechaadha tiktok irratti. Dargaggeessi kenna baaroo banateetiin waa dhageeffate. Yeroo isaan waa dubbatan jala deemanii dhageeffatan dhugaa isinitti muudhaaf. Feemasii hin qabnu, flowers hin qabnu, hayyuun nuti qabnu mootu social media irra fagaatee jira. Akka Lowar Hasan kana nama nun tuffanne nama nutti ba'u barbaanna dhugaa isinitti muudhaaf. Qe'ee ofii ijaaruudhaaf. Biyyeen dubbatee jira ilgad. Bakka kee mana ichi Baaleen keessaa hin qabnetti bakka Soomar irratti investing goone irratti bakka Gobbatti investing goone irratti Finfinnee keessaa invest gata akkamitti dubbachuu dandeenya. Kan yeroo kaleessa ilgad sa'aatii meeqa waliin ture sa'a 8 Hamilton biyyee obboleessa keenya Muhammad Haji ijoollee aanaa Maddoolaabu Gannaalee mucayyoo Maddoolaabu ijoollee Maddoolaabu ni gartaa kun amma mana hirriiba kiyya jira ganama hoggaan ka'u kalaalu isinitti hin kijibu. Dhugaa rabbi sinja mana hirriibaa kiyya kanneen ganama ummata saliin yaada ummata dhugaa ummata jaalalaa dirqama. Ma yaadina isin qabaachuun kiyya anaaf gammachuudha. Oromoo ta'uun alhamdulillah summa alhamdulillah. Ummata miskiina awaa addunyaa agarree bakka meeqa deemnee ilaalle ummata mana hirriibaa bar ala siikaaya የእንግዶች ቤት ጄ ala bar oromoon bar siree isaarraa si raffisa miila si dhiqee ol bahee sinja gandi biraa bar የእንግዶች jedhanii ala saree biraachi achitti annan si kannan ummata kana qabnaa ummata oromoo qulqulluudha nuti ummaan garuu haa wal kabajnu haa wal jaalannu wal jala haa deemnu histii haa dhiisnu guddinni hasan guddina kiyya haa jennu. Guddinni Maddoolaabu guddina kiyya kufaatii isaatiif halkan guyyaa dalaguu nan barbaachisu yaa rabbi dabarsiif yaa rabbi godhiif haa jennu rabbiin nu wajji jiran jaa isinin jaaladha galatooma. Arafaat galatoo quufte na fakkaate Arab galatoo ulfaadhu gaafii bareeda kaaste. Itti dabalu Dr. maal inni beeytanii anamma Dr. roobee fi miti ka gaafadhe gobbaa fi miti ka gaafadhe yeroo buqqaatonni Sumaaleef Oroo Sumaalee lolli ka'ee ture san Arafaati wajjin bakka takka lama sadii deemee jira. Achi boodallee biizinesiidhaaf yookiin dalagaa dhuunfaa kiyyaatiif gammoojjii Baalee keessa deddeemee jira. Wallaahi uummata sayyoo argan akkana jedhee ibsuu hin danda'u. Sii bira taree sii uummanni Baalee kun doktoruma barate Doktor Obsaa fa'aa Doktor Nuraddiinii kana fa'aa itti hinaafaa ture. Osoo akkasii qabaanne jedhaa jechuudha. Anammas doktora ka gaafadhe roobee fi miti yookiin immoo gobbaa fi miti. Gammoojjii Baalee akka reefu Arafaa jedhe san uummata dhibeen maalirraa akka dhufu karam akka deemu akkamitti akka namatti taru akkamitti akka nyaatan qulqullina waan baay'ee jira. Saniif deettuun dubartiin garaadhaa qabdu aksasiin garaan jiru karaan jiru makiina konkolaataan hin jiru ambulaansiin hin jiru maaliin hin jiru. Sansaniif isaaniin jedhe isaanillee deebii hangaafadhe naa deebisanii jedhanii galatoomaa jedha. Lowar Hasaniin ammoo innillee osoo tiimii lawii wayii dhaabatee ummatuma keenya kana ummatuma Oromoo keessatti ammoo ummata keenya kanallee osoo laalee dhufee nu laalee karaa aadaatiin ilaa fi ilaamee qabna. Waan ilaa fi ilaameedhaa ala ta'e
akkam ta'uu qaba dursa maal ta'uu qaba moora moolaallee nama kenna mana murtii jalatti agarta jaarsaaf jaartii ta'anii wanni ta'anii mana murtiitti agarta isiin adda deemti inni adda deema daa'ima duudarra baattee inni maali ta'e kanaafuu dursa maal ta'uu qaba asuma miidiyaa madolaabuu kanarratti osoo barsiisaa hubannoo kennaa wanni awwala dursumaa innoo marayyuu dursa ka dursuu qabu hubannoo kennuudha. Awareness yoo jiraate wanni biraa salphaadha. Kanaafuu lawaraasanillee osoo awareness madolaabuu miidiyaatiin miidiyauma kanaan ani haadha tiyyattiin hima warra ollaa kiyyaattiin hima akkasumatti wanni godhaa deemnaa kara kaaniin ammoo kareefuu madolaabuun jedhee Hararraa nama oduu naa dubbisuun qaba jedhee Dirree Dawaarraallee qaba jedhee Baalee Roobeerraa Baaleerraan qaba jedhee jira. Madolaabu nun dhabnee si wajjin jirra. Miidiyaalee akka baradheen beeytaa. Hojii biizii gate wallaahi aarsaan kalee sooyita elementarii high school fakkeenya kan nuti eessin Abdulaziz Arabii Arroo nama teeknikaan na gargaara Jarmanii jiraate ko haala mijaa'uu fi dhabe galata guddaa na biraa qaba yeroo keessumaa seensu zoom naa gatuudhaan editingiidhaan na gargaara gammaatti jecha namni nuti dadhabne sabboontota profaayila qabattee qe'ee Oromoo abaartu asirratti sabboontota baallee isaan malee hin qabdu sa'aatii 24 Arsiin akkana na godhee jira arsiin akka na godhee jira baasan keessa obboleeyyan kiyya kaleessa waa'ee gurraa dhaamulee yeroo dubbannu biyyeen makiinaa isaa dhaabee Kaanaadaa jira beeki wallaahi sa'aatii 6 osoo liiga fiigee $200 dalagata $300 dalagata akkasuma Hamilton halkan guutuu nu bira ture obboleessi keenya tokko Muhammad Haajiree fi ijoollee Madolaabuuti Minnesota na fakkaata sa'aatii 6 wajjin turan konkolaataa ofii dhaabanii dhimma biyyaati jechaaf jecha Maammadoon kennaa fi faaxeen kenna gaafa dhimma waloo kennaa dubbannu eessa jiranii bakka isaan jiraniin beetan arfaatii fi arabillee jecha kana keessaa ba'a ijoolleen ta'an itti gaafatamummaa qabdan warroonni floorsii gaggaarii qabdan itti gaafatamummaa qabdan waan dalaydan keessa waan dubbattan keessa obboleeyyan kiyya naan jeetii miti dhugaa dubbachuu ganama hojii seenan malaal ani yuutuubarallee miti biyya dalagatan keessa jira Saawuz Afrikaan jira dalagachaan jira garuu imaanaa biyyaa tokko jira waan jalqabdi tokko itti cinqamte geessu arabamma osoo yeroo qabaate wallaahi na gargaara arafaatiin keessaa wal quba qabna Israa'ii saba amman na barreesse jechaadha sagantaa wayii bornuu qabinaan jee miidiyaa irra jiraafillee nama keessan hin komatina miidiyaan seera isaa qabaa san hin deemuu danda'uu dhabuu danda'a anallee ammoo nan komatina biyyaan baa jira sa'aatii eegee waan san isin dabarsuu hin danda'u puush goonee waliin deemna rakkoo tiyyan dubbaddu ammatti ammootu hedduu namni hin dinqisiifadhu loo warasan wallaahi aarsaa kafaltanii dhuftanii galatooma ulfaaddaa rabbi adamuraa isin haguutu nuraddiin wal barannee jira isaan waan galateeffadhu qabu viidiyoolee hedduu na bira jira viidiyoolee hedduu dookumantiin kanuman jedha Abdii Kingi carraa kenneeti walitti deebina abdiin illee nama jabaa yeroo hedduu waa'ee dhimmoota hawaasa kennaa irratti dubbatudha dargaggeessa akkaataa itti dubbataniif akkaataa itti haasan beeku isaa carraa kennine calan qoolle kennine sagantaa kennaadhaa immoo leencoon goolaba irratti waa walaloo wayiitiin nu goolaba inshaallah biyyee soori nama guddaa jira abdii naa obsi biyyeedhaa kennina biyya Oromiyaati hangafaan deemna waan taateef naa obsi abdii ayyaa takka لك قالتهم إن شاء الله جزاك الله خيرا نجك إن شاء الله أما قرنا بورا يجرا لك أبدي ركون كبوا عرفات مال جته hedduu galatoomaa jechuun ala ba'uuf diraavi godhu jedhe waan ta'eef naaf hin ta'u. Hin beeka abshir. Dooktar Nuuraddiin keessaan na dubbisame. أنا واركي يا جماعة لكم سير قرفات كيساني أيه أكاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقى جراتني نما جروتو وان جرو دبتا واني أبوليين كينا دلغن obboleeyyan keenya doktoroonni gaafa asirraa deemanii Harar dhaqanii bakka akkasii dhaqanii waan kana dubbatan jala deemaa turre dhiiroo akka ummatti namni jara kanaan haasa'ee dhiiroo nullee as jirra asitti bannee jirra asitti ijji nu baddee jirti manguddoon teenna asi baddee jirti ilmaan teenna asitti baddee jirti akkaataa itti nyaatan akkaataa itti dhiqatan humaan beekanii mee koottaa marruma takka nuu barsiisaa nama jedhuun baaliyyoo keessaa dhabuuni bakka isaan jiranitti silaa dhaqanii
eega isaan biyya seenanii argan. Mee nulleen dagatina. Nulleen saba Oromoo kadaangaa irratti dagatamee miidhamee cabee jedhee nu kaba nama jedhuun hagarraa nufiiti yaa hin argine waan suntu mataa keessa na ture. Ammoo haa galatoomanii isaan hin callifne namni itti dhaquu baatus namni dubbisuu baatus hin callifne baga dubbatanii isaantu saba kanatu isaanii an akkuma kalee jedhe akkuma ganna afur dura jedhe gaafa Johar faa galanillee ar'a booda jedheen viidiyoo akkasii qaba. Ar'a booda namni biyya wal nyaachisu isini jedheen ar'a booda yoo manguddoo dhumte yoo qeerroon dhumtellee ammallee ar'a boodallee kaleessallee akkasuma jedha warra baalee baqatee hoodaa safuu ufii gatee haadha abbaa isaa gatee handhuura isaa takalee achitti awwaalamte gatee Finfinnee galee gabbisee akkoo akaakayyuun isaa achitti ilmeen isaa ta dhalatte akkaataa itti guddattu akkaataa itti dhiqattu akkaataa itti uffattu akkaataa itti gartee jiruu oofattu warri dhooguu waan san dhabsiise looyerootuma akka irraa sirratti arginu kana galatooma baga jiraattanii Finfinneetti maa galanii miti arda baaliyoon osoo namni yoo ufta'e ani dura baale taheeti Oromoon natti hajamte achi booda miliyoonarri kenna yoo achi hin jiraatin yoo achi waa takka hin qabaatin wallaalaan kee ka ati beeytu akkoon ta'e akaakayyuun kee ka takkaa waan mattawaqaa baananuu hin beeynetu achi jira dhugaa rabbii walii himuudha takkaa ka hospitaalatti hin dhalatintu jira takkaa waan hospitaalli qabu kan beeynetu achi guutee jira. Haa ta'u ammas hiriiroon godhaa jirta waan jabduudha. Mucaa kanallee rabbi umrii isaa haa dheeressu akkanatti tattaafatee bakka tana gahuun wanni ani OMN illee meedda jala deemaa aadan biyyee jedha sadeen summanii jedheen gaafa isiin waa balleessite asna biratti abaare yoo isin balaa dabarsitan balaa isin dhaqqaba jedheeni muqaddas jedhaniini du'aayi godhiif jenna yoo isin waan dharaa dabarsitaniin baddanii jedheen waan ajaalii waleellee itti mammaake arraa wanni nu madda walaabu galatoonfannuu fi jabaan kiyya kanuma jedhee walitti dhiyeesse malee feemosoota warra waa dubbatuun dhiyeessine warra biyyaaf quuqamu dhiyeessuu isaa kanatu as jala nu teessisanii. Namni yoo biyya bakka itti dhalate saniif hin quuqamin saba kee ka Oromoo biratti illee hin xiqqaatu saba keeti Shawaa Walloo Wallagga kutaan ammoo yoo saba kee kaaftee cabaa isaa baqaqaa isaati kabde saba biroo biratti ni ulfaattanii kabajamta rabbi biratti illee akkas ammaaf akkanuman jedhee isinirraa gabaabsaa ijoolleen tun arafaat akkasii isin jala deemaa turre gaafa qabsoon miidhamtan gaafa hidhamtanillee waan goonuu dhabnee waan silaa godhuu dandeenyu godhaa turre mee walitti haa deebinu yoo baalee ati waa goote itti cittee yoo baalee awwaa godhe sabni biroo maa gooteef jedhee meena haa gaafatu silaa dandeettii qabaadhe yoo dandeettii tiyyaan bakka itti dhaladhe san irraa kaasee waan godhuu danda'e Finfinnettis dalagataa handhuura tiyyeessa yoo dagachuu dhabe Oromoo biratti illee akka kabajamtu beeke rabbi biratti illee akka kabajamnu beekuu qabna haqatu nurra jira kabiroo ka warra waan tokko waan nuti qeesse jira nama kalee arra garteetiin looyar Hussein kana yoo ani arra jaaladhee boru yoo inni waan kiyyan dubbatiin afaan gad deebisee maddi walaabuu dhaqee ana waliin dubbata ana nama narra baratellee afaan gad deebise
sheekota ulamaa illee afaan gad deebise isaan saahiba. Wanni nu xiqqeesse kana. Oromoon kalee akkas hin qabu. Nama xiqqeesse hin xiqqeessan itti muran. Hadaamaa itti dhaaban. Akka inni gosa keessaa ba'u godhan. Du'aa jiruu isaa hin dhaqan. Lamuu guruppan argatu silaa namni sun. Arranan naman waa beeyna jennuuntuuf waan inni asirraa iyyee nama arrabsee arraba isaatiif sodaaf namni mana isaa dhufee filoowara kennuuf sodaaf borna arrabsa jedhee bar. Ilmiin qabu. Nama kana jala namni waan deemuufi aadaa keessaa baane. Shari'aa rabbiillee keessaa baane. Osoo nama waa balleesse hadaamaa itti dhaamne akka du'aa jiruun isaa qofaa isaa san taatu. Silaa akkasitti oollee bulla jechuudha. Aadaa teennaan hoodaa safii teennaan oollee bulla. Galatooma horaa bula warri biyya jirtanis mee waan kanallee itti yaada. Dhugama waan amma looyarri kenna yoo bakka sanitti waa banadha jedhe wanni inni argatu xiqqaata. Haa ta'u ammoo nama akka kee waa barate. Nama borullee rabbi gaafatu. Dammaysa wal dammaysa akkuma kaleesin jedhe san madda walaabu nama hoxxee achirraa waa qabutu madda walaabu mormuu danda'a. Abboo kunoo kanatu as dhaabata. Alaabaa tanatu as naa dhaabata. Dirjiitii guddaa kanatu as naa dhaabata. Hin buqqa'u yoo inni jedhe ummanni si biratti fayyadama. Nama kana akkamii buqqifta jedhe sabnillee si morma. Rabbillee si bira dhaabata. Yoo rabbi si bira dhaabate namnillee si bira dhaabate. Karaa kanarratti walaa deebifnu galatooma mee ufumaa teenna walirratti haa dalaynu. Nama asii garteetiniin waan sila saban fayyanneef dhuunfaa ufiitiif iyyaa oolee qiyaamaa rabbi asii afuufee qilleensa oo'aa fi gubaa kana waliin makee afuufee dhalaa dhiira waliin qabu kanaan isatu faarfama. Zamana akkanaa keessa jira. Zamana kan sabaa hadoodu faaraa ta'e. Zamana kawaan sabaa dubbatu, kawaan lafaa dubbatu, kawaan lafee dubbatu wallaalaa ta'e. Kana keessaa haa wal baafnu. Yoo isinitti dheeradhe, yoo isinitti dabrellee dhiifama hanguma garaan na gubate isinitti dubbachuutti jira. Yaa obboleeyyan tiyya wal bira haa dhaabannu. Nama kanallee haa jabeessinu. Anama filoora nama ol darban ilillii takkuma tasuma nama ol darbeen beeku. Madda walaabu telefoona kiyya si ergee jira. Waan an si qarqaaruu danda'u natti himi. Akkanumatti wal baranne akkanumatti itti fufnaa uummata akka gargaarsan barbaadu maashaallah wallahi yaadni keessan kun namaa ta'a. Fayyaa amma loora san maal seetan abbummaan isiniin ja'aa jiran abbummaa keessatti argaa jirra. Abbummaa kaleessaatu keessa jira. Kaleessa akkana wal tarramnee elgadde galgala sa'aatii ja'a waliin bulle kunoo amiltanii jira. Wallahi namni hedduun nu jala ture. Just vitaminii dhayaan isaan dubbatan kun amiltan asirra bule elgadde nu wajjin bule. Muhammad asirra ture namoota jajjabu wallahi bakki isaan dhufan hin beeynu yaadni isaan nu kennan sun assignment nu keessa uumechaadha. Rabbi umrii isaan dheeressu. Kiyyummaa wayitu keessa umriidhaa dheeradhaa ammas wanni biroo ka'anii akkuma deengaddaa itti sii daru obboleessa kiyya looyar ani obboleessa kiyya yookaan xiqqaa taataa yookiin guddaa taa kanaafis hin jedhe si qofaaf hin jenne nama tokko yoo ati dubbatte namoonni biraa akka galuufiif akka dubbataman beeyta. Amma kalammataa ammoo mootummaa jalatti galuu qabna malee irraa alatti galuu qabna. Bakka jirruun jalatti gallee lubbuu isaa qabnee rakkoo ayyoo tiyya, rakkoo aabboo kiyya, rakkoo lafee tiyya, rakkoo lafa tiyya yoo itti nimin jalaggalee wanni mootummaan naa godhu hin jiru. Saba mootummaa godha sabni mootummatti ufaa beeku. Sabni mootummaadha mootummaan saba san malee hin jiraatu. Sabni mootummatti ufaa beeku. Akkasii nagayaan naa jiraadhaa warri waa baratan sabni kuni mootummaa inni. Sabni madda walaabuu taa'u kan igarteetisin wayaa isaatiin mana jaarratee taa'u suni mootummaa ta'uu gorsaa isatu mootummaadha. Kadasee gaalaatiin ijaarrate kan beeku sun ka wayaa ufiitiin hidhee ciree hodhate sun isatu mootummaadha. Inni mootummaa ta'uu itti hima.
ati siitu mootummaa jedhani mootummaan qalee nu haa fannisu yoo fedhe qalee nu haa fannisu inni akka mootummaa ta'e isatti hima yaa obboleeyyan kiyya yoo inni mootummaa yoo saba san mootummatti beeke yoo jalatti gallee tananaa goote tanas sirraa eeggadha arra baalee xiqqollee taatu wayyaa alhamdulillah kalee ifaan hin jiru kalee karaan hin jiru tanaaf achi dhaquu barbaanna yoo rabbi waliin nu bahee warra achi jirullee wal agarraa yaa obboleeyyan tiyya an hammeenyaa misiniin hin jedhu naa galatooma irratti haa dalan yoo akkas taane rakkoo keessaa wal baafna mootummaa irraa baqachuu dhiisa hin jiru dhumee jira yeroon qawween asii mootummaa kaasuun mootummaa hagana ga'uudhiisi xixiqqoo asii gaara keessa jirtu qawween baasuun hin danda'amu kuni daaraa agarteetiin ibidda kosii seeneen beeytaniimi ibiddi kosii seene baraagadaa achumaa aara ammoo bobahee namaa waan fidu bobahee nama noo'isu bobaheetiin waa itti waddattu achuma jira kanaaf akkasitti walaa hubannu horaa bulaa rabbiin umrii keessan haa dheeressu Allahu rabbana aatinaa fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa azaaban naar rasuulli du'aa irra guddoon tana jedhe rabbiin umrii keessan haa tursiisu beekumsas isinii haa daru inshallah akkasii nagayaan naa jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu afoo inaanillahi yoo jecha keessa isinii darbe dhiifama naa godhaa garaatu na gubata agarteetiniin gaafa doktoroon achi dhayxellee wallahi mimmaantu na keessa hin beeka maali abbaan kee namni matawaqa argate akkan jirre ni beeka bakka sanniin keessa deemaa ture xiqqeenna kiyyaan akkasii nagayaan naa jiraadha afoo inaanillahi dhiifama naa godhaa yoo isinitti arraba anda bre yo inshallah ulfada Dr. Nuruddin Sule lewar san no obsa asumara tumurra lenchon injira ridwan injira abdi chalanko jarara funetini saganta kelna golomna inshallah abdi dubbad abdi king okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh madda walaabu namoota gurguddaa biratti dubbachuu miti hafuura baafachuun nama sodaachisu bira nu fidde galatoomi Dr. Nuruddin yeroo hedduu nan beeka ummanni kunneen hundi isaanii naaf haaraa baga walaa garre jechuu barbaada waan tokko lama irra babaheetiin isinii dabarsa namoota gurguddaa hedduun na duubatti hafe jalqabarratti waa'ee dhimma amma hawaasa keenya kaldaangaa kanarratti namni hunduu waan danda'uun akka karaa dandeenyu namuu sagalee taanu kana isinitti dhaamachuu barbaada waan danda'uun namnu akka wal yaadachiisu hawaasni keenya sun buqqaa jira lafa san muramtee darbakkin namaa jirti akkuma amma Arafaat jedhe wal kakaasuun baay'ee gaariidha inni lammaffaa waan Dr. Nuruddin reeftu qansan warroota miidiyaa irra jiran namoota daqiiqa amma keessa jiru kanatti yeroo amma keessa jiru kanatti ijoolleen silaa sagalee qabaachuu dandeettu Oromoo yeroo silaa Oromoon rakkoo keessa jirtutti sadarkaa gandaatti gadi buutee wal qoqqoodee waan hin taane hawaasa keessa buusaa jirtutu jira ijoollee san Dr. Nuruddin faaka saayootti dhiyaatanii beekan osoo nurraa xiqqoo waan kana dhiisaa jedhameeni baay'ee gaariidha jedheen amanaa warroota maqaa isaanii osoo dhahee xiqqoo wannaadha reefuun laalee biraa darbee biraa deemee ifumatti gabbahanii waan ganda keenyaa waan hawaasa keenyaa adda diigu waan gartee ummata keenya gara garatti buqqisu Oromoo yeroo tokko ta'eeyyuu homaa silaa fiduun danda'u yeroo gargar bahetti wanni inni buusuu danda'u hin jiru hawaasa keenya irratti dhiibbaa fida waan taateef wanni isaan ammatti gadi bu'anii hojii xiqqoo akkasii hojjetaniif silaan barbaachisu ganda gargar diiguu waan gara garaa waan fofokkataa ijoolleen dubbataa jirantu jira waan sana yoo dandeettanii carraa akka isaa argattan warra akka ijoollee magaalaa Finfinnee keessa jirtu haa ta'u warroota biyya alaa keessa warra biyya alaa jiran warra akka murtii gootoo warra ijoollee hedduu jira warra akkanaa kana namoota hedduu walirra naqatanii ijoollee gaazexeessitoota akkiin biratti argaa jira wanni kuni akka ummata keenya baha Oromiyaatti illee akkuma ummata keenya gara keenyatti illee waan hawaasa keenya hin fayyadne ifatti gadi bahanii diigama hawaasa keenya keessatti uuma waan taateef wanni isaan godhanii miidiyaa irratti ajandaa godhatanii oofaa jiran baay'ee hawaasaaf waan hin tolle waan taateef yoo dandeettan akka nama hangafa tokkootti isinillee dhagahan jedhee abdadhaa waan san akka nurraa dhaabsiftan yoo dandeettan jechuu barbaadeeti
karaa biraatiin immoo waan fayyaa kana isinuu irratti hojjettanii isin yeroo hedduu isin argaa galatoomaadha. Hedduu galatoomaa warri as keessa jirtan hundi keessanuu guddaa dubbachuun barbaadu isinuma wajjin as keessa turuunu hedduu natti toleetiin dhageeffadheellee isin bira darbee ture gaddeebee ammallee haasofni keessan hedduu mi'aawaadha. Galatoomaa hundi keessan isin jechuu barbaadeeti kanuma dubbadha. Madda Walaabuu galatoomi namoota jajjabaa asirratti fiddee mariisistee namni waa hubatu namoota kana bira taa'ee haasawuma isaaniitu dhageeffachuun akkumaatu jettu san viitaamina dhugaa ummata kana dhageeffatee waa irraa barachuun namoota waa barate nama waa beeku beekta nama dhugaa barumsaa beekutu dhugaa nama waa baratee haasawullee beeka. Nama dhugaa barumsaa beekutu waan silaa namni guddaan namni jabaan si dura jiru ka barumsaanillee hangafa umriitinillee si dura jiru jala taa'ee dhageeffatetu boriifillee bu'uura silaa waan tokko hojjechuu irratti danda'a waan taateef namoota akkanaa fiddee as keessatti haasofsiisuudhaaf ammas bifuma kanaan itti fufii jabaadhu siin jechuu barbaadeeti. Galatoomaa ergaan nu dabarsitan gurguddaadha. Baay'ee nuufis tolee jira. Jajjabaadhaa siin jechuu barbaadeeti. Galatoomaa. Ulfaadhu galatoomi yaada bareeda nu dabarsite dhaammannaan dhaammatti sun numa mara keessa jirti. Inshaallah doktorri dhiyeennallee ittiin qabannatti hin fakkaanne namallee itti ergan rakkoon qabu. Inshaallah innis irraa sun waan gaarii dabarsite yaada gaarii dabarsite ulfaadhu. Ridwaan immoo calankoo dursa calankoo itti fufi calankoo. Salaamu alaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bilis warri ergattan isin galchu sa'aatiin deemee jira isin galchu warra masraa xumur. Injiraami sagalenki? Ni jira Yaa akkuma baleeyyanti na dura jette nama gurgudda jira nama gurguddarraa waa irraa barachuuf as jala ta'e malee waa dubbachuuf haalli nutti hin dhiisu maaliifi nama gurguddaa kana waa irraa baratta malee waa barsiisuuf hin deemtu qalbii umrii isaanii nu haa dheeressu gara fayyalleen gara seeralleen gara waan hundaaniinu hin qabnaa qabaachuun keenya kun ammoo nu fayyada malee nu miidhu. Anilleen akka nama dhuunfaa tokkotti yaaduma amma tokkummaa Oromoo kanarraa waa dubbachuu barbaade. Tokkummaan Oromoo tun abboonni keenya waan kana nu dhaalchiftee nu biraan deemne akka argitee akka Arsii beeku akka an argitee Wallaggaa Gujii Boorana beekutti na barsiiftee na biraa deemte kalii gaafa nutti himan qabsoo jararraa dhaalleen nama nyaataa sana ofirraa kuffisuu dandeenye dhuunfaan Baalee kophaa isii deemtee Arsiin kophaa isii deemtee Harargeen kophaa isii deemtee waan agas ga'usan fiduu hin dandeenye haala amma itti jirru kanatti nama yaachise waan argitee dhaloota keenya kadhoo booddee dhufu waan isii dhaalchifnu an akka mataa kiyyatti na yaachisaa jira. Maaliifi namni argitee taaziyaayyuu walitti dhufuuf injira jedhee yaadu. Kana hunda ammoo wanni godhe maalinni argitee baay'ina uummata miliyoona 60-70 jenna. Wanni argitee miidiyaa kanarra jiru guddate nama 500,000 geettu. Uummanni kun ammoo miidiyaa kanarraa wanni inni haasawaa jiru kun gaafa akka amma jiru kanatti lafa bu'e waan kana dubbii tana deebinee walitti araarsuun aarsaa guddaa nu gaafata. Ammaaf warroonni gurguddaan amma nu dura jirtu kana ka isaan biratti argitee haasawallee wallaallu kana uummanni kun argitee yoo nu dura deemee uummata keenya kana gara tokkotti an argitee oromummaa tana dura dhagahe an ganda kiyya dura oromummaa tana dhagahe akka dhuunfaa kiyyatti yoo kana fudhatan taate oromoo tanatti amana malee argitee galdatti wanni bu'aa wahiin buusa jedhee yaadu jiru. Akka oromootti yoo dhaabbanne bu'aallee fudhachuu dandeenya. Waan barbaannu sanillee argachuu dandeenya. Har'a argitee kalee gaafa Baalee fi Harargeen buqqaatu Wallagga ibidda keessa jirtu Walloon ibidda keessa jirtu uummanni sun buqqa'ee gaafa nu bira dhaabbate san uummanni keenya gamtakka abdii walitti horee balaa sammara keessaa rabbiin gargaarsifachee bahuu dandeenya. Ammallee ammoo rakkoon nutti jirtu tasanii oliiti. Bakka silaa itti wal bira dhaabbannu bira jirra sa'aatii ammaa kana kakalee caala ka ammaa kanatti nutti yaada nutti ta'aa jira. Maaliifi kalee waliyyuu qabna. Diina tokko taanee ofirraa deemna. Har'a ammoo gaafa ofii walitti deemnee diina nu karaa banaa jirra. Har'a kalee diina nu
biraa himan. Har'a immoo kutaa kutaadhaan addaan wal qoodni rakkoo biraa keessa wal galchaa jirra. Hayyoonni keenya, doktorri, warroonni looyaraa, warroonni nu dura jirtan kun koottaa of jala nu hiriirsaati uummata keenya kana bakka kalee abboonni keenya nutti dhiiftee deemsisan. Bakka kalee jaarraa abbaa gadaa nutti dhiisee deemisan, bakka kalee waaqoo guutuu nutti dhiisee deemisan achitti nu deebisaa rabbumaan isin qabnee isirree namni isin dhagahaan waan feene dubbannu namni abbaa kanaa nuun jedhu nu isin jala inni hiriirraa isin jechuu barbaade dhaamsi kiyyatanii Baale rakkoon isiin keessaa baatullee gaafasanii Harargellee rakkoon isiin keessaa baatu gaafasanii Wallaggallee gaafa tokko taanee dhaabbanne malee waan takka bu'aan takka fidachuu hin dandeenyu isinii jechuu barbaadeef yoo isinitti dheeresse dhiifama naa godhaa isinii jechuu barbaadeef afoolla.